وان تنفيتو دا غرسو أصون تهين جرى لمان أسفنه warra lolli jidduu deemaa jiru kana ka isaan ajaju kaanis ka isaan ajaju as finne maaltu kana fide jennee gaafanne laal yaadan feenu ani zaahiran isinii majara keen yaadaa fi gorsaa fi waan akkana kanaa tokko nun barbaachisu lubbuutu bahuu deema waan taateef ajajaa gama kaanii jiruus fidanii ajajaa gama kana jiruus fidanii as lamaan waliin keenye asirra bakka anaa fi ati teenyu kana waliin keenye haasawa bareedaa gaafanne yaa obboleeyyan kiyya maaltu kana fide tanaak kana fide dubbiin dhagay afuuffaan ibiddan dhaamsitu ustaada dhagayfadhu afuuffaan ibidda balbalchiti joollee bishaan itti naquudhaaf asirra fidaatiti maaltu kana isin goosisiise maaliif isin kana gootan akkamitti dubbiin tun eegalte muka hiddaayyoon buqqaasin wallahi haasawaa oltan malee namumaatu gartee dhiiroo maal jaanjee isin jala taa ola malee namnillee numaan fayyadamu joollellee walitti naraaramtu wanni nuti barbaannu ajajaa gamalachuu nuu fiduu ni dandeeysanii warri as jirtan tana gaafa fiduu dandeeysanii ajajaa gama joollee teenyatan arsiitii fi joollee harargee tii wallole malee arsii fi harargee min dogoggorina joollee lamaan guruppii lamaatu wallole malee guruppii lamaan keessaa ajajaa fi ajajaadha barbaanna asitti aanuu dhufanii isaan lachuu gaafii gama keenyaan gaafannuutu jira maaliif wanni kun ta'es akka nutti hin deebinees akka qaanyii taate wanni kun qaanyii fokkottuu akka taate haa beekanii oromoon silaa arra jeneraal waaqoo guutuu ol ka'ee silaa arra gartee elemoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa ol ka'ee waan kana arke wallaahi shugguxii fedhaweeti qabrittiif deebise qaanyii galatoomi mata waan ijoo dubbii kaastasi afaan dubbadha amna fagoo yaan gamana jookarii jan kaammaan tana ijoollee walitti hiitaa jiru waan sila gana namoota gurguddaa miidiyaan dubbate iluu jettanii murti guutuu jettanii haadha faaxee jettanii muniiraa jettanii tunneeni warra boodarratti aanfan ammaan tana warri isin nuu fiddanii asirraan karaa harargee kanarraan mucaan mareef asirraan gabbuu ijeen kana qeerransoo jaan kana garachaanurraan jookar jaansan amma dafaa fida jarala laal yaada sin feenu ustaada Sabraddiin kiyya jara lamaan feena yaada anis niin usa namninis ni usa jarri lamaan dhufee bakka anaa fi ati teenyu kana nuufaa ta'anii tartiiban gaafii gaafannee maaltu kana fidee gaafannee wali araaramtanii nagayni bu'ee deema jara lamaanii malee ati yaada maal yaada namuu barha yaada nurra babbareedaa qabu kaas jiru numa jira bar sigale kanu jala taa'ee kanurra haaqila kanurra beekaa hedduu jira tanaaf jara lamaan feena jara lamaan qofan wal naqaanis muutiin godhadha okay موديترا أستاذ أول نكبا حمزة جلين نكبا أسجل لفجل أمو فتين نكبا أقولك كديهم أكادو بنت جلين قوم سلين تلو أستاذ ويايان جنامرا رفيسينه نما خبرني في جالنو إسان اللين يادن تجني خنا إرت سجين وآخرني قارو مكالتي جولي سنجمن في دوت تفوفني أبو يايا كودا ولي خنو بريدا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سقالين نجرامي نير وبلغك يا ربي نقاها بوسو ربي نقاها فدو ربي ادو كانت مو ميد امامي دمي ربي هاتمسو بلوان كي يواني دبتنا مريبا أكا ماما سجد جلساني دي سفدالتي بكسو في باتي مرسال التجر انجلاني واني كن دي سوفي اللي نمدبا دبتو في اللي نمدبا دي سوفي مسكينة في مانغودة تميد ما جرى نما ديبا نما ركز نما چينك واني أسر ديمو كوني
sammuu namaatiif nagaan kennu haga sammuu namaa kana maraachuu gayaa kanatu nama dubbisaa kanatu nama haasofsiisa haqiiqatan wanni asirra deemu kun hedduu nama saalfachiisa nama qaanfachiisa hedduu nama shuukaneessa jechuu kanaaf yoo dubbii namni martuu dhiisaa jedhaatuma oolaa jira mana hundatti dhiisaa rakkoo kana keessaa galaa wanni kun gartee isin hin barbaachisu zulmii kanarraa galaa jedhaatuma oolaa amma gara kiyyaan akka kiyyatti yaada kiyyatti furmaanni wanni kun ittiin dhaabatu maali waan kana akkamiin dhaabuu dandeenya moo dhaabuu hin dandeenyu irratti osoo fokos goonee haqiiqatti waan kana nama oofaa jiru wallaahi dhibbaan dhibbatti irraan beeku odeeffannoo illee hin qabu waan quban qabneef malee osoo xiqqoma sii funyaan isaa beekanii nama rakkoo asirratti oofu kana daarektii itti bayanii waan kana dhaabii dhagaa jirraa bara sheekot sagaleen jira ni jira beeksitanii sagaleen jira ni jira waan kana osoo yoo namni beeku jiraate nama waan kana oofaa jiru nama waan kana gartee balaa kana qabsiisaa jiru waan guddatu booda jira namni martuu rakkoo mataa isaallee yoo galchee rakkoo mataa isaallee yoo fidee saba jala galaa fideeti ani gosa akkanaati jedhee achi jala seenee achi jalatti humna uumateetti rakkoo kana galcha wanni amma dhugaa dubbatuudhaaf argaa jirru kun waan dura deemaa ture hin argitanii namni dhuunfaa waloodha dhuunfaa wajjaa yoo qabaate fideet ani arsi ani immoo gartee hararge jedhee waan akkasiisan jala seena jechuu akka gartee egas immoo waan arsiin isa ergatee waan eegasan immoo harargeen isa ergateetti dubbii akkasitti kakaasee achi booda wallaalaan dhufeet dhugaa itti fakkaate dubbii kana babal'isee sadarkaa namni wal caccabsuu sadarkaa namni gartee wal ajjeesuu sadarkaa namni gartee rakkoo walirraan ga'uu kana ga'e jecha kanaaf walumaa galatti waan kana nama waan kana oofaa jiru yoo beektan ta'e daarektii namni sun dhufee dubbii kana dhaabdu of eeggannoo cimaa of eeggannoo barbaachisaa itti kennanii akka waan kana dhaabu godhu yoo dide hoo namoota sana asirratti ammuma akkama jaametti namoota sanuu amma asirratti as yaamna kennaa miti jennee ofirraa qabnee achi ofirraa baafneetiin ka nama biraa godhuudha jechuudha wanni shelanii mataa naqabii onna qabii ganna deebisaniif hin jiru yoo warra kana oofaa jiru beektan ka ta'u ta'e daarektiidhaan gara jala saniititti dubbiin achi kaayamu yookaan immoo funyoo isaa argatanii funyoo isaa irratti dubbatan jechuu barbaadeeti yaadni kiyya kanuma laakiin immoo albalaa'u naa'imatun jedhan balaan raftuudha jedhan nama balaa tana dammase rabbi haa abaaruu jedhan inni galee balaan tuni raftu balaa kana nama dammase rabbiin beeka akkaataa hin beeka jazaa hin argata jechuu galataan argata ijoolleen miidhamaa jirtu kun as keessaa qoodan qaban manguddoon miidhamaa jiru kun as keessaa qoodan qaban ijoollee waan kanarraa qoodan qabne ta bilbilaayyuu harkaan qabnetu badha irratti miidhamaa jira waan ta'eef wanni kun yeroo gabaabaa keessatti yoon dhaabanne aarsaa kana olii olirra kafaluuf deema waan ta'eef wanni kun akka
tole gara sagantatti seena sagaleen adda jettee na fakkaate. Akkam isiniif fakkaata silaa ani hedduunatu isin hundi nuna dhufaataa jirtanii osoo silaa gara kallattii furmaatatti deemne xiyyeeffanne. Dubbiin tama ustaaz Hamzaan jedhan taraa sirriidha. Nu jala gadi ijoollee warra rakkoo qabu fiddanii osoo gaafatanii bareeda. Thank you Asli. Laali ustaad Abu Safraddin kiyya shayni keenya dubbate ni geeyaa. Laal yeroo takka miira ummataatillee dhageeffachuun gaariidha. Dhugaa ummanni haasawa nuuf geeyaa dubbii karaa wanni deemaa ja'aniis gahee khalaas ummataan barbaachisu fidaa. Wanni komantii banaa dhiifneef haasawa miira ummataatis dhageeffannee maal akka isaan ja'anis laaluudha. Kara ijoollee jara lamaan ajajootaa qofatti nuu deemu. Yoo ustaad ibsaa keenya bakka nagaan dhuftee salaamtaadhaan maddu tokko eenyu jette murtii guutoo eenyu tokko? Hamza reef dubbatee bar maqaa dhahee Jookari. Hamza mee? Mee maal jee mee irra deebiin deebi'a? Jarri lamaan fidaanuun jettan eenyu fi eenyu ajajoonni jara kanaa? Jookar jedhaniin tokko jira jedhan amma ijoollee wal tumsiisu. Namni irra guddaan asitti ilullee jee barreessaa jira ilullee fidaa yoo asirra taa'u ta'e asirra haa taa'u anaa jala gabbu'a. Ani moodeetara hin namaa jedha fidaatii namoota kanaa nu ta'e gamanaan qeerransoodha gamanaan jookari. Qeerransoo iluu jookar jinnii jechu jiran an jinnii yoo ifi katabu jiran an hin beeku jinnii jaanes jala katabu. Jinnii illee fida. Hay. Jinnii maqaa namaati moo? Jinnii hin beeku laal namni waa sadii katabu jira. Jookar iluu jinnii qeerransoo isinii itti hidhee jara. Uummanni haasawaa. Maqaa barreeffatee addan dura baasaa. Yoo na dogoggorsiisuuf jinnii katabattan komantii teessan amma boodan dubbisu. Jinniin yoo nama ta'e nama nuu fida yoo ammoo naman ta'in itti dhiisaa jara amma gartee maqaa nuu dhawan kana nuu fida. Nama kanatti ishee nuu fida inshallah. Akkas. Renso ni jirta nutu jookar yoo Rensoon yoo jiraate. Sheeritti godha warri amma maqaa yaamame kana sheer nu godhaati oggaa dhufan ammoo lakkoofsa shan nu barreessaa. Ammatti Abu Safraddin dhiifama wajjin ijoollee shakkamte osoo hin taane ammatti yoo danda'ame ijoollee waan kana keessa jirtu keessa jirrallee jedhanii fakkeenyaaf amma qeerransoon mucaa nama bu'ee suni keessa jirra ammas ijoolleen biraallee jirti jedhee ijoollee waan kana keessa jirtu haa fidanii yoo amma nama keessa hin jirre fidanii jedhanii dubbiin harkaa dheeressa ammas dubbii dheeressee balleessu. Amma mucaa reefu dhufee kunutti amma inni asuma jala jira. Khabiraa kagamachaan jara gama lamaanirraa ajajaate jara gama lamaanirraa lola oofaa jiru kanarraa ajajaatee feena gama lachuurraa tokko gama kaanirraas tokko hangan. Assalamu alaikum ustaz. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Wallahi jazakumullah tartiibni akkuma amma isin lafa keessan kan isin hundinuu galatooma barakallahu fiikum. Akkanuma kalee dubbiin nu dubbeetii warra sooshaal miidiyaa gurguddaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi biyya Arabaa kana keessa jirullee tuttuunee lakkii dubbiin ijoon tanuma amma isin dubbattani jennee walii gallee adda baane akkuma amma Ustaaz Hamzaan jan kana waan gootan mucaaree fuuntana gabbuustan qeeransoo san ol nuu deebistan. Isaa inni akka qaama bakka san jiruutitti if ibsaa ture gidee as jiru. Aboo mee hayyee ati ijoollee maqaa Harargee qabduun ol baate tajoollee maqaa Arsii jettanii isa gaafattanii akkasuma ammallee nuti warra biyya alaa kana ijoollee biyyoota warra ishuu tana miidiyaan oomishu Asli taa'e anatu bu'aate asliin haa taa'u. isaan booda ol baasan nama dubbii dubbatu. Anatu bu'aate. Laa taa'e situ qabuu danda'a ijoollee. Waan kana finnaa yoo akka wanni kun dhumu barbaadan Saraan wal taanuu isin jalaa gabbu'aa nuu isin jalaa gabbu'aa gabbu'aa. Anaa fi Hamzaa fi Abdii Ukkumee fa'aa gabbu'aa ijoollee san nu ol naqaa. Akkasuma warra sooshaal miidiyaan biyya Arabaa bakka isaan jiran san taa'ee yaaz balau jedhuun sanillee eega ijoollee tana dubbisne booda isaanillee dubbifamuu qaban. Ifama dubbii sirriirra jirtan akkanumatti oofaa yaada warri asirra jiru kun haa gabaabsu namoota dhimmi ilaallatu malee. Hamzaa mee nu galchi.
Laalu ittiin jiraayyee. Ijoollee Jara lakkoofsa shan barreeffadhaa mee. Qeerransoo fi jookar lakkoofsa shan barreessa yookiin gastii ergadha. Yoo jiraatan. Yoo hin jiraannellee warri lakkoofsa jedhaa qabdan itti dawwalaa ustaazonni isin barbaadde jedhanii uummata kenna. hanga yeroon haasawni deemee itti dhufu jeetiin gabbuus murtii Ustaaz Hamzaa. laala rakkoon qabu jara lamaani namni tokko taa'ee yoo jara lamaa wanni godhate bar asirra taa'uun keenya dirqama gaafuma silaa gaafatamuu qabu gaafanna malee. Namni jookar beeytan eenyu jiramee obboleeyyan itti nuu dawwala please. Nama kuma shanii kana keessa hiriyyaan dhabuma. Jookar itti barbaadan jiran itti dawwala wala koo isaa qabdan itti dawwala. Liivii jiraa jechaa jiranii itti nuu dawwala jala dhaqaa itti nu barreessaa obboleeyyan. Qeerransa simchaan invaayitii si ergamee jira seenire. Jookar kun eessarraayi? Ijoollee teenya taara argeerraa immoo taa arsirraayi? Jookar arsiidha na arsiidha. Mee itti nu dawwala obboleeyyan? Namni kun nama ifata dubbiin tun akka dhumturratti inshaallah madda waan kanaatillee gisee hunda irra dibaa qulurra seeraan laalanii waan kana fixuu irra bareeda. Invaayitii ergitee fi tureen amma Hamzaa isaaf. Nano qeerransaan dhufee ergatee jira see. Tamam. Jookar nu fidaa. Thank you. Asli. Oh. Akkamii harkannaa amma sanduuba kun dhufee jira amma qeerransaan. Jookari warri itti dhiyaatan itti dawwala ustaazonni isin barbaadde jedhanii faamilii. Mee nu gargaara namuun hundinuu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam nagaa. Nagaa galata rabbi. Okay, arilleen sagalee teessan hoggaan asirraa qabu hin dhaga'u. Hoggaan asirra jiru malee shabakaan hin dhageessu. Tole. Isin haasawaa hin dhageenye. Isin barbaadu jira. Jara qeerransa keenya jara gartee gama lachuutirraahu warra gartee lola bane kana yaamneeti sababa maaltu waan kana kaasee maaltu waan kana fidee jara lachuu gaafanne araara haala saniin buufnaa jenneeti yaada duraan kakkannachu jirullee gabaabsine ati gama ijoollee Harargeetiin as nuu jirtaa jechuu galatoomii warra kaan irraa barbaanna ijoollee teenya tan Arsiirraa nama gartee isaan ajaju sankee isaa nama tokko barbaanna takka ajajaa isaanii. Yaa. Bareedu ustaaza qeerransa na dhageessa. Iluu fi jookar keessaa. Bareeda qeerransa akkuma jenne jookarii fi illuu hedduu maqaa tokko jiranii jookar osoo arkanne bareedaadha yoo isaan lamaan kun hin jiraanne qeerransaati akka ijoollee Harargeetitti bakka san jirtuutti dubbachuu jirta. Laal ustaad ibsaa kiyya. Harargeetti dubbachuu jira isaani kanama keenyan biroo qabu eegaleesi rakkoon bakki jirtu isaarraa eegalte bala nurraa isin eegalle ni beekan namni. Kan booda ibsitaaf shir nu qabaddu si gaafatan namoonni as jiru kabajamaan kuni namni si biratti haa dhufu gisee san nu eegalta. Ustaaz maal jettan? Akkasi qeerransoo kiyyaan gasuu muutnaa godhadhuutu manaa taa'i. Akka qeerransoon jedhutti nama lama tuqaa jira namni lola oofaa jiru iluu takkaa jookar jechaa jira ga'anii warra lola keessa jirurraa gaafanne. Jara lamaan keessaa nama tokko nuu fidaa jara keenya. Maaliif jennaan warri lola keessa jiru more than us nurraa ol waa hedduu quba qaban sii galee information namni isaanii ol quba qabu hin jiru. Jara lamaan keessaa nuuf tokko aanuu dhufan yaa.
Jookar mana banateeti live jiraati abbaan fadhachaa koomentii jalatti mee namni dandeessan nama hedduu nama kabajamaa asii walitti qabeessi eegu jira araara buusuu deemna obboleeyyan araarri waan guddaadha sababa keessanitti lubbuun namaa ba'uu deemti rabbi sodaadhaa yaamicha kana awwaadhaa bakka sana as koottaa isiniin jennaan. Hamza fi asli nuti callisina eda sini finna jettanii swaadaan ugaltanii dhuftanii jirtanii fida akka fidanitti fitanii yaa fitan namatti ergaa fitanii dawwalaan fida ijoollee tunuu hima. Jookarii live jiraa jaaniiti Hamza fi asli keessaa namni tokko yoo gabbaatanii jala dhayitanii gastiillee itti ergattanii dubbistanii bahiideen bakka san seennu jechuu ni dandeessanillee sanillee formaata jeetii yaada. Dhaqee yaalaa hiyyeesh. Okay, galatama doctor. Ustaz Umar, ni dhufa mana bareedaa seenee akkasitti eegaa lama. Deem. Fayyimsa? Fayyimsa. Jinniinis nama jechuun jira maqaan jinniitis hedduu irra deebi'ee babarreeffamu jira yoo namni dhugumaan maqaa jinnii baafattee dhimma kana keessa jirtu jiraatte obboleessa keenya ergadhuu si haa naqanii akkasitti dubbatta. Qeerransa takka banadhu anaa si dubbisa. Sani muut godha kutesa. Yo. Bareedduudha. Hayyee isaan lamaan barbaadu jiranii. Dhiisi ibsaa kiyyan dubbisin qeerransa naamuutuma godhatee taa'u jarri lachuu bakkuma takkatti aanuu dhufanii. Mee akkasitti tolchi Hamza laayivii tan akkasitti tolchi. Laayivii biraa jala seennaan na darbee barra. Kan biraatiin seennaani na hucciisee dhiifa baraa godha. Akkas godhe lamanuu godhe akkasii ana qofan guddisini. Ustaaza waaniin jechuun ni barbaadeen dhageesse. Jookar nama kana. Isa. Kana. Eyyo, khalaas laayivii jiraatti nuu dhaqa wanni faana itti haa dhaqanii. Asliin kutee. Yaa. Akkasaa godhaniiti. Mee wanni taa'ame. Akkasin nuu tolchi Hamza mee akkas nuu godhi bakka kana bakka lama nuu godhi kanatti. Hayyee mee akkami godhan qoo ilaalu jiraan waan gara kanaa kana. Akkanuma bakka square 2 qabdu sabda. Sannaaf hin kannamne. Akkas dhiisi firraa khalaas. Itti dhiisi akkasuma dhiisi immoo. Akkasuma dhiisi immoo khalaas. Abu Sabraddiin guddisa namti. Ayyaa. Akkas ijoollee teenya walaa warri as jala teessanii nagaya buusuu kana jaalalaaf bakka tanatti walitti dhuftan hundi keessan galatoomaa ammallee saba nuuf obsaa jara keenya ni beeyna akka dubbiin tun isiniif fardii taate ammoo obsa xiqqisho nuuf obsaa obboleessi keenya laayivii irra taa'ee hin dhufu jechaa ture jaanii amma gaa manguddoon itti nuu dhayxe numa dhufa jee yaada. Meegastiin nu tolchi ustaaza. Mana geeffadha. Waa'ee araaraa haasa'u. Araarri isaan hin feene kan nuti feenu hin jiruus. Ammoo yeroo isaan qeerransaa nu obsi qeerransaa fi. Qeerransaa kiyya naa jecha bakka tana taa'e xiqqoo.
Inseena. Ana jecha muut godhadhu taa'e leencoo fi please harka waliin darbinu galatoome taa'e akkasuma muut godhadhu galatoome. Mucaan cufi kootu jedhee Yen jechuun bar isaanuma namni manguddoo noo hiree abbaa isaanii qabee lafarra tuttumee wanta godhee san gubbaan. Qeerran isaa ni dubbatta leencoo fi. Argee seenee qabna jedhan mucaa walloo kan qabanii wanta godhanillee ilaa tuffiin bakka tana geessi maali? Ni gaafatta asitti hoggaa dhufee waliin gaafannaa nu obsi qeerran isaa fi galatoomis dhuftee taayisee nu eeguu keetiif. Aslii maali nu deebimee sodaata? mucaa maana cufi jedhee dhufaa jira eegaa jala kanatti gizee of seene. Tole galatoome aslee fi. Jookar dhufe jedhanii eegi Hamza jala kana. Jookar lakkoofsa 5 barreesse. Ayyee eeguttiin jira. Asli moditara sii kan ol galchatii sono. Asliin. Tamam. Ustaz Hamza. Asii so dhiisi ustaad jalu jarmaa kan. Angoo akkuma waliin gooneef irraa godhee. Namni jechuun nama bira duraan irraa qabu hundi irraan kaase sababa dubbii tanaa akka namni warra ilaalle jeeti. Isummaa nama gaarii goote. nama wajjiniif. Thank you gaarii goote akkasii online nama yoo jiraatan. Tole. Jinniin dhufee jiraa jana haaya ol nu darba. Okay jinni yoo dhufte ol gaddu si fuuna. Okay. Jinniin kana. Ol darba. Afaan hoo wal Harke yaaboo maqaa ajaa'ibaa godhatee deema wallahi. Jookaris dhufee kuno. Jookara isaa. Ol darbi. Na harkaa bee. Irra deebii darbi Jookar ililli Kun as dhiyaatu ni moditara sii kanneen. eegaa ililli takkitti kenne bar mucaan doonyaa barbaadaa rawa. Khalifa. Isaan lamaanuu darbaa jiran jinnii fi Nama wallaa galcha Khalifa gizee ni yaadatu kuno. jinniin seene jookaris seenu jira neetworkiidha. Seene Jookar illee na fakkaata. Ayya. Jookar seenee? Hundi keessan viidiyoo ba'a ammayyee. Bana qeeransa isin hundi jinnii jookar. Lulummaan gastii gubbaa jiru hundi keessan. Bakki ji'a kun ni gurraachata sagalee jedha jirtanii. Ni dhageenya. Ufarge halaasa'e. Ani Namni hundi viidiyoo ba'a akkamitti Ustaaz Hamza? Laa dirqamaa lakki viidiyoo yoo bahuu baatanis nama rakkisu yoo isaanii dandayame haa bahanii yoo hin dandayamneefis akkasuma haasawanii nagaya barbaadna waan ta'eef. Tamam. Hayyee ijoollee teenya baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu Jookarii fi yaaboo maqaa kana jinnii jee yaamuun arraba na fakkaate obboleessa keenya kana ifii qeerransoon baga nagayaan nuu dhuftan galatoomaa ulfaadhaa dhufuu keessaniif gastii osoo naa tolchitee Jookarii fi takka sirreessu wagaalee mee sirreessaa warri wanti moditara qabdanii dandeessanii. meeqoo inaan laalaa dhaab. Moditara ni qabda Ustaaz Asiicheessu. Kunoo tolche boo. Haaya bakka xiyyaa tana wanni hin buusan mallee qottoo leencoo fi anaatti sejjise haaya. Jeera lameen akkana kunoo halas thank you. Okay. Maayikii nu banadha ustaada kiyya eenyu bira akkana sagaleen raadiyoo naashir jeetti yaa'u. Thank you. Galatoma wallahi. Gurri keessanaa qabbanaa galatoma. Hayyee Jookar baga nagayaan dhufte qeerransaa baga nagayaan dhufte arraan tana wanni asitti walitti isin qabneef ijoollee teenya wanni deemaa jiru kun gabaabsitanii maaliif akka ka'e maaliif akka wanni kun godhamu
yoo maal tahemmoo wanni kun dhaabbata yaadan isinirraa fuudhuufa isin lachuu. Mee lola kana dhaabuudhaaf yoo maal goone lolli kun dhaabbata jetteeti yaadda isin lachuutiifuu gaafiidha. Tara tarattiin isinii kanna akkasitti tara taraan dubbatan.